Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen chaanal Afrikaa Samsiing irratti nu hordoftan. Egaa nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarraa keessatti warroonni jechuudha appilikeeshina garaagaraa bilbila keessanitti buuftanii fayyadamtan jechuudha. Fakkeenyaaf Imo, Telegram, WhatsApp fi kanneen garaagaraa kanneen akka Messenger jechuudha. Egaa fakkeenya tokko yoo isiniif kaase Imo irratti jechuudha. Yeroo isin namaaf bilbiltan isin biraan yaamaa namni ni kaasa jechuudha Imo san. Garuu ammoo isin biraa kontiinuu yookiin ammoo walitti fufeetumaan ima yaamaa jechuudha. Furmaan isaa maali? Appilikeeshinoota haala akkanaa kana isin agarsiisan akkamitti akka isin sirreeffachuu dandeettan isin agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana tura. Kanneen jalqabaaf gara chaanal Afrikaa Samsiing hordoftan barnoonni keenyas tole chaanal keenya subscribe godhaa. Viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan laayik godhaa. Hiriyoottan keessaniifis qoodaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti nuuf katabaa. Achirra nuuf kaanuuf dhiyeessaa isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha. Kana sirreeffachuudhaaf maal gootu? Kallattiimaan bilbila keessanirra jechuudha. Seetingii bilbila keessanirra ni galtu. Erga seetingii bilbila keessanii irra galtan jechuudha. Garuu seetingiin bilbiloota gargar ta'uu danda'a jechuudha. Kanneen seetingiin bilbila kan koo kanaan adda ta'e jechuudha. Haala kanatti aappis kan jedhu asirra deemtanii barbaaddu jechuudha. Fakkeenyaaf aappisi kana haala kanatti kanneen bilbilli keessan isiniif hin baafne jechuudha. Iddoo sarchii kanarratti kilik gootan jechuudha. Maqaa kana aappis kan jedhu kana ni barreessu jechuudha. Maqaa kana sarchii gootanii fuula itti aanu irratti aappis kan jedhu yoo isiniif bahe aappisi kanarratti kilik gootu jechuudha. Warroonni bilbila kiyya kanaan wal fakkaatan qabdan ammoo yookiin ammoo karaa salphaadhaan aappis kan jedhu fuula seetingii keessan akkuma seentanii fuula kanarratti haala kanatti isiniif bane maal gootu kallattiimaan aappis kan jedhu al tokkoof ni cuqaafta jechuudha. Sana booda erga aappis kan jedhu haala kanaaf cuqaaftanii booda appilikeeshinoota garaagaraa isiniif baasan jedhu fuula kanarratti. Egaa asirrattis jechuudha bilbiloonni haala kanatti jechuudha appilikeeshinoota kana jechuudha tarree fuula tokko irratti isiniif hin finne jechuudha kanneen wal cinaa asirratti ool kan jedhu qaban jechuudha. Maal gootu ool kan jedhu irratti deebisuudhaan appilikeeshinoota keessan kan bilbila keessan irraa qabdan tarree fuula tokko irratti akkasiin argattaniif maal gootu ool kan jedhu irratti guutuu jechuudha. Asirratti ool kan jedhu irratti deebiftu jechuudha. Sana booda erga ool kan jedhu irratti deebiftanii booda maal gootu appilikeeshina isiniif hojjechuu didesan asirra fuula kanarra deemuudhaan ni barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf nama appilikeeshinuma ta'e irratti cuqaasin agarsiisa. Tole mee fakkeenyaaf mee isuma kanatti haala kanatti cuqaasin agarsiisu. Al tokko ofirratti kilikni gootu. Sana booda jechuudha maal gootu asirratti fuula kanarratti jechuudha. Istoorejii iddoo hiruu ni argattu. Al tokko of istoorejii kanarratti kilikni gootu. Sana booda maal gootu jechuudha. As iddoo kanarratti jechuudha kilikach iddoo jiru kanatti ni cuqaaftu. Tole sana booda deebitanii maal gootu kilir daataa iddoo jedhu kanarrattis deebitanii cuqaasuudhaan irraa gad jala kanatti jechuudha iddoo okee jettu kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda jechuudha waan hundumaa xumurtanii jirtu as keessaa ni baatu. Erga as keessaa baatan jechuudha maal gootu appilikeeshinii kana ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Imo ta'e jechuudha Imo keessan sirra al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Erga Imo keessan irratti al tokkoof cuqaaftanii booda jechuudha haaraatti akkasiin bantan isin gaafata jechuudha. Anamma intarneeta yookiin ammoo daataa hin qabu. Isin ammoo jechuudha kallattiin haaraatti akka lakkoofsa keessanii fi koodii isiniif ergamu ta'anii bantan isin gaafata. Yoo sim kaardii bilbila keessan irraa qabdan otomaatikaalii lakkoofsa bilbilaa keessanitti ta'anii akka duraan haaraatti jechuudha. Walumaa galatti haaraatti Imo keessan deebitanii banattu jechuudha. Sana booda jechuudha wanti Imo keessan irratti haaraa ta'e argame yookiin ammoo Imoon isiniif dalaguu dide walumaa galatti appilikeeshinii isiniif dalaguu dide sun jechuudha. Isiniif sirrata jechuudha. Kanaaf egaa hordoftoota keenya jechuudha haala kanatti appilikeeshinii bilbila keessanitti isiniif dalaguu dide karaa salphaa kana deemtanii sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya garaadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.